Amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaatiif yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa. Halkanichis sokkee guyyichis dhiyaateera. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Roomaatti boqonnaa 13 lakkoofsa 11. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Egaa obboleessa koo mee gaaffiinsi gaafadha. Egaa obboleettii koo mee gaaffiinsi gaafadha. Utuu Gooftaan kee dhufee balbala kee rukkutee ni bantaafi ati dammaqxee ribaa kaate. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Utuu banteefi keessaan balbala salaphee kee si kunuunsa ol seenee Yesuus nyaachisaan kee hin ilaaltu hin hawwitu. Egaa harka namoota kennaasaa isan dhumne barruusaa keessaa nyaatta. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Bara dargaggummaa kee Waaqayyoo kee yaadadhu. Jireenya foonii dhiisii wangeeladhaan dhamadhu. Haa qophaa'u irreen kee haa baatu fannoo Gooftaa. Yeroo dhufaatii isaati Giyoorgis wajjin baata. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata. Fedhiin Waaqayyoo maali jennee utuu gaafannee akka nurraa darbuufi jireenyi Gooftaa hin qabne. Bara dargaggummaa kee Waaqayyoo kee yaadadhu. Jireenya foonii dhiisii wangeeladhaan dhamadhu. Haa qophaa'u irreen kee haa baatu fannoo Gooftaa. Yeroo dhufaatii isaati Kiristoos wajjin baata. Waaqayyo rafeen beeku irree bakka namoota dukkaana kana keessa ijoollee isaa waammata.
amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef